Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Sagantaa keenya addaa kan guyyaa irraa qabannee jirra. Sagantaa kan dhiyeessuun kan isin faana turu sana bunnoo waa beekooti. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akka na faana turtan kabajaan isin affeera. Marree isinis battaluma sagantaa kana dhaggeeffachuu eegaltan linkii YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork share gochuudhaan namoota biroo biraan akka geessan gamanumaan isin affeera. Namni kun eenyu? Dachee tasgabbii fi uumama magariisaan badhaate Oromiyaatti guddate. Umurii isaa ijoollummaatti dirree waraanaa deemuun tooftawwan lama barate. Dawoo qabachuun of oolchuu fi bakka qabatee haleeluu kanneen jedhaman. Jechi kun jecha namoonni saayinsii waraanaa beekan qofti beekanudha. Namni kun of oolchuun dirqama yoo ta'e nama miti bineensayyuu ni firoomfata. Balleessuun kaayyoo isaa yoo ta'e immoo abbaa isaayyuu ni balleessa. Namni kun ija namoota adda addaan hoggaa ilaalamu beekaa, wallaalaa, arjaa, gudunfataa, ajjeesaa, ammataa, feera, diina, Oromoo, nafxanyaa, diigaa, ijaaraa jedhamuun namni kamiyyuu jecha isatti toleen isa waama. Bara ijoollummaa isaatti haaloo, aarii, jibbaa fi iccitii qabatanii bara dabarfachuu sirriitti hubateera. Akka qoree dhoqqee keessatti miilla namaatii gadi jiraatanii gaaf tokkommoo ol ba'uun haaloo baachuun akka itti danda'amu sirriitti beeka. Kolfaa nama nyaata, jajaa nama salphisa, aarii fi jibbi fuula isaarraa hin mul'atu. Afaan isaa keessaa wanti hamaan hin ba'u. Bofa caala saffisuun nama hidda, firas diinas hin barbaadu. Hojii nama kanaa tilmaamurra qilleensa hammaaruu, bishaan waaduu fi dhagaa affeelutu salphata. Namni kun eenyu? Ummata biyya tokko qofa osoo hin taane guutummaa addunyaa afaan bansiisuun ani nama najjeesu, ani obboloota kiyyaaf tikseedha jechuun jechoota namoota gurguddoo addunyaa keenyaa dubbachuun dachee Afrikaa irra darbee hanga koree badhaaftuu Noobela nageenyaatti namoota gooyyomse. Heduu dura qorannee hiina gaafa jedhu ganama isaa namoota hedduu waraabessa guyyaa jechuun hidheera. Sagantaan keenya ida'amuudha gaafa jedhe boriitoo sanaa naannoo Sumaalee weeraruun waraana labseera. Ani tiksee obbolootaati gaafa jedhe ganama isaa dargaggoota ciccimoo mataa irraa facaaseera. Kana qofa miti. Abeloo obboleessa kiyya guyyaa jedhe boriitoo isaa sirni awwaalcha namicha sanaa raawwateera. Namni kun obboleessa kiyya jechuun suuraa erga waliin kaafame booda namni lubbuun hafe gaaddidduu isaa qofa. Garuu namni kun eenyu? Naannolee biyyattii hundayyuu waraanaan daakeera. Du'a malee omtuu addaan nun baasu kan jedhe Lammaa Magarsaa arraba dhabeessa gochuun miila Bakar Waaree taasise. Kanumarraa ka'uun maqaan Lammaa Magarsaa maqaa abaarsaa ta'uun tasa dhabame akka Lammaa Magarsaa jedhamu eegaleera. Mootora jijjiiramaa kanneen jedhaman kanneen akka Nugusuu Xilaa'uun, Gadduun Daargaachoo, Warqinaa Gabayyoo, Dr. Aqubaay, Kaasoon Gonfee fi kanneen kana fakkaatan dhadhaa abidda buute ta'uun eenyummaa isaaniifiyyuu falmachuu sadarkaa hin dandeenyerra isaan ka'ee akka feestaalaatti walitti maree isaan gate. Namni kun eenyu? Maaskii malee rasaasa gara Tigraay hin erginu gaafa jedhe ganama isaa lola labsuun lubbuu namoota miliyoona tokko daakeera. Naannoo mataa isaanii mirkaneeffachuun isaanii kan hin hafne dargaggoota Sidaamaa tumeera. Qeerroo miliyoona ja'a dhabee eessan naqa namichi jedhe shanee jechuun mana hidhaatii baasuun rashaneera. Faannoon gootaa biyyaaf lola jechaa namni ture. Jawwisaa jechuun kofoo irraa baasuun waxalaa jira. Oromoon abbichuu salaalee waan jaallatuuf anaanis abbichuu naan jedha namni jechaa ture. Seenaan Oromoo seenessa qeenxeedha jechuun alnolee fi calanqoo diiguuf adeemaa jira. Firra dhaabbataas ta'ee diina dhaabbataa kan hin barbaanne walutaalee asiif achi fiiguun bakka hundumaatti kan of harkisu namni kun eenyu? Seenaa dhaabbataas ta'u gaarii waan haaraa hojjechuu jaallata. Duudhaawwan biyyattii, safuu saboota biyyattii, eenyummaa fi seenessa Itoophiyaan qabdu diiguun ashaaraa mataa isaatiin bakka buusuu barbaada. Oromoo addaan qooduun Oromoo Baalee, Oromoo Booranaa, Oromoo Jimmaa, Oromoo Wallaggaa jechuun kokkolfaa harka kuchiisaa loqoda naannichaan dubbachaa laatessee jonjessee saba addaan qoodee gala. Ani yoon Wallagga dhaqee du'ee Oromoon hin dhiisu gaafa jedhe namni fuula itti guure muraasa. Kan harka reebeef garuu danuudha. Ani afaan Baalee nan beeka gaafa jedhe namni gaafate hin jiru. Jimma deemuun ani Jimma waanan ta'eef na jibbu. Shawaa deemuun immoo armeen kiyya nama asii waan taateef narratti duulu jechuun arraba lallaafaan dubbata. Kun hunduu gaafa ta'u namni ati eenyu jedheen hin jiru. Garuu namni kun eenyu? Lammiileen biyyattii biyyoota ollaa keessatti akka hoolaatti hoggaa qalaman homaa itti hin fakkaatu.
qeenaa dhiyyeessaa loltoota mootummaan hoggaa gubatu hin rifatu. Namni gaafa jumulaan ajjeefamu hin gaddu. Daguggaan sanyii raawwatameera gaafa jedhanuun hin sodaatu. Qaaleensi jireenyaa uummata hoggaa maraachu inni quba hin qabu. Uummanni miliyoona 3 beela'eera gaafa jedhamu qamadii alatti ergaa jira jechuun baaca. Dandeettiin waa bituu maallaqa biyyattii gadi bu'eera gaafa jedhamu shira xaxaa jirtu jechuun siyaasa taasisa. Garuu namni kun eenyu? Wanta dubbatu kan hin raawwanne waadaa seene kan hin yaadanne dubbiin abdachiisoon afaan isaa keessaa yaa'ee kan hin dhumne balleessaa darbeerraa kan hin baranne guyya guyyaatti badii dalaguun kan milkaa'e namni kun eenyu? Araara, marii, nageenya, jaalala, ida'amuu, badhaadhina, obbolummaa, sabdaneessummaa, qaroomina, gootummaa, gara laafina, wal danda'uu, wal baachuu fi wal utubuun fedhii fi yaada isaati. Ajjeesuun, gubuun, gidirsuun, saamuun, diiguun, qaanessuun, barbadeessuun, salphisuun, boochisuun, hiyyoomsuun immoo hojii isaati. Garuu namni kun eenyu? Warra du'an Minilikii fi Haile Sillaasee malee warra lubbuun jiran kan hin amanne, ofii isaa malee nama biraa kan hin hubanne, ofii isaa qofa beekaa kan of godhu, beekumsaa fi beektota kan hin jaallanne, waan ofii uume malee uumama waaqaa kan hin jaallanne, akka ilma tokkichaatti kan of ilaalu, fiixee milkaa'inaarra of kaa'uun nama addaa dachee kana jedhee kan of waamu, namni kun eenyu? Ammatee dhungatee qimmidee kan boochisu, kokkolfaa si jajaa booda kan si doorsisu, amanaa dhugaa fakkaachuun seexana kan ta'e, dhiiga ilma namaa lolaasuun bakka hundumaa kan ga'e, hojii fi hawwiinsaa kan wal faallesse, ilma namaa hundumaa kan waadaa sobaan joonjessee raatessee naaffisee arraba dhabeessa godhe kan biyya jeeqaa jiru namni kun eenyu? Hayyan kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaaleen keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana tureen Bunnoo Waabeekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork subscribe share godhaa isiniin jenna. Akkasumas chaanaalii Telegram Gullallee Miidiyaa Neetwoork search godhuun subscribe join akka gootanis naffeerra. Waan nu daawwattaniif galatooma.